Hidha haaromsi guddichi Itoophiyaa jalqabbiif goolabbiin isaa qabsoo uummata Oromootiin galmagaa jira jedhan Daayirektarri olaantuun hirmaannaa uummataa hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa damee Oromiyaa Aadde Qoonjiit Baqqalaan kochoon dubartootaa paartii badhaadhinaa magaalaa Adaamaaf godina Shawaa Bahaa sosochii bittaa boondii hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa gaggeesse. Hidha haaromsi guddichi Itoophiyaa sadarkaa xumuraarra jiru kun bara 2003 kan jalqabame yoo ta'u bara kana waggoota 14 lakkoofsisee xumuranii argatas jedhame. Itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa magaalaa Adaamaa obbo Ashannaa fi Hajjamaa haasawaa baniinsaa taasisaniin imalli badhaadhinaa tokkummaa sabaaf sablammootaa hundaan ni dhugooma. Gama siyaasaaf diinagdeen akkasumas hawaasummaatiin hojiin dubartoonni kallattii maraan hirmaachuun hojjetan akka magaalaa Adaamaaf akka naannoo Oromiyaatitti olaanaadha jechuunis ibsan. Imalli badhaadhinaa hirmaannaa lammiilee hundaatiin dhugooma. Itoophiyaa badhaate eenyummaa sabdaneessummaa fi tokkummaa ishee cime dhugoomsuuf fi biyya sabdaneetti tumsa qaama hundaatiin ijaaramtee fi badhaadhina hunda galeessa mirkaneessite arguudhaaf gumaachii fi ga'een dubartootaa eenyumaanuu bakka bu'iinsa hin qabu. Paartiin badhaadhinaa hirmaannaa fi fayyadamummaa dubartootaa mirkaneessuuf tarkaanfii fudhateen bu'aan jajjabeessaan gama siyaasaatiin, gama dinagdeetiin, gama hawaasummaatiin galmaa irratti argama. Akka magaalaa keenyaattis yoo ilaalu dubartoota gama hundaan fayyadamaa gochuuf gurmaa'insa dubartootaa sadarkaa jiran cimsuu akkasumas caasaa koochoo waldaa federeeshinii fi kan kana fakkaatan keessatti gahee isaanii akka bahatan tattaaffiin godhameera. Bu'aa jajjabeessaanis argameera. Itti gaafatamtuun kochoo dubartootaa naannoo Oromiyaa Aadde Saamiyaa Abdallaa hidha haaromsi guddichi Itoophiyaa mallattoo agarsiistuu Itoophiyaanota hundaati bara kanaa ji'a 3 booda goolabanii argata. Gumaachi bara kanaa akka miseensotaatti nurraa eeggamus qarshii miiliyoona 35 ol waan ta'eef dubartoonni akkuma kanaan duraa kutannoof murannoon arjooma taasisuun karooraa ol milkeessuu qabna jechuun ibsan. Kochoon dubartootaa miseensa isaa bal'aa hirmaachisuudhaan eegalli irra hanga xumuraa irratti ga'ee jira. Amma boqonnaan irra jirru hidha haaromsaa keenya boqonnaa itti goolabu irra geenyee jira. Hojjannee waan xumurru hin eegallu akka ja'amutti hidha haaromsaa kana deeggarsa nama tokkoon alatti lammiin Itoophiyaa, haadholeen Itoophiyaa, ilmaan isaa, hayyuu isaa irarsee hidha haaromsaa kana jalqabee xumuraa jira. Hidha haaromsaa irratti bara 2016 kochoo keenyaan miseensa nuti qabnu miiliyoona 1.3 kan ta'u hirmaannaa adda addaa sochii adda addaa gooneen dubartoota keenya kiishii isaaniirraa sabbata isaaniirraa eekanii hidha haaromsaa kanaaf gumaacha guddaa godhan. Kanaanis miiliyoona 100 fi miiliyoona 80 ol 2016 hidha haaromsaati gumaacha goonee jira. Itti aanaan ijaarsa sirna aadaa diimookiraasii naannoo Oromiyaa Dr. Buzaayyoo Daggafaa erga mootummaan jijjiiramaa gara aangoo dhufee hidha haaromsi guddichi Itoophiyaa ijaarsi isaa saffisuu yeroo hammaa 98 ol ga'uu fi ji'oota muraasa booda ni eebbifama jechuun ibsan. Hidhi haaromsaa waggoota 27 oliif lafarra gangalachaa ture. Erga mootummaan jijjiiramaa dhufee booda sadarkaa xumuraarra ga'ee parsantii 98.6 irra ga'ee jira jechuudha. Kanaaf hooggansa keenya kana sadarkaa kanarraan ga'eef hamilee akka nuu kennitan sinin jechuun barbaada. Daayirektarri olaantuun hirmaannaa uummataa hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa damee Oromiyaa Aadde Qoonjiit Baqqalaa lageen 12 godinaalee Oromiyaa keessaa gara laga Abbayyaatitti kan yaa'an mallattoon hawaasa Oromoo olaanaa ta'uu kan agarsiisudha. Akkuma kaleessaa gootonni keenya Adawaa irratti seenaa galmeessaan ammas kanaan ga'ee keenya baachuu seenaa boonsaa galmeessuu qabna jechuun ergaa dabarsan. Lageewwan gurguddoo Oromiyaa keessaa Abbayyitti makamu. 12 jira jechaadha. Kan akka Dhadheessaa, Daabbuus, Jamaa, Mogor, Gibee, Baaroo Koloboo guddaa Ilbaabor keessaa ba'ee magaalaa Gambeellaa kutee Galaana Diimaatti makamu lagdi guddaa Oromiyaa keessaa ba'a jechaadha. Lageewwan 12 Oromiyaa keessaa baanii Abbaay taasisan
lageewwan keenya jechuudha. Kuni uummata Oromootiif karaa tokkoon qabeenyaan, karaa tokkoon maallaqaan Itoophiyaa ijaaraa akka jiru. Itoophiyaan uummanni Oromoo yoo jiraate malee Itoophiyaa ijaaruun rakkisaadha. Gaheen uummata Oromoo bakka guddaa qaba. Akkuma kalees Adwaa keessatti seenaa hojjan, hidha haaromsaa keessatti seenaati kan hojjechaa jiru. Dubartoonni saganticha irratti argamuun bittaa boondii irratti hirmaatan hidha haaromsa guddichi Itoophiyaa faajii tokkummaa fi iftoomina hunda keenyaati waan ta'eef hanga inni xumuramutti deeggarsa keenya haddaan hin kunnu jechuun ibsan. Maqaan koo Masarat Katamaa jedhama. Kanaan dhufee aanaa godina Shawaa Bahaa Qaaqiti. Egaa guyyaa irraa dubartoonni bifa ho'aa ta'een fi bifa qindoomina qabuun hidha laga haaromsaa keenyaatiif boondii bitachuudhaaf jechuudha asitti kan argamne har'a. Boondii kana bitachuuf hidha laga Abbayyaa bukkee dhaabbannee cimsuudhaaf mootummaan keenya waan gaarii hojjetaa waan jiruuf nutis immoo dubartoonni jechaadha keessattuu hidha laga Abbayyaa kana cinaa dhaabbannee aga dhumaatti jechaadha. Aga dhumaatti keessattuu qabsoon dubartootaa barbaachisaadhas gubbaatti jechaadha. Guddina biyyaati biyya jijjiiruudha gaafa waan kana binnee asiin geenne biyyi teennallee jijjiiramtiin guddatti hiyyummaan teennatuun irrallee nurraa lafa kaamti jedhee yaada akka kiyyattan.